Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala keenya kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkamsaa kana geessanii nuti nagaa guuturraa qabnaa nageenya nu bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jechaati namoonni chaanala keenya faaraa taatan subscribe like gochuudhaan maamila keenya ta'aa nu jajjabeessaa kan maamila keenya turtan hanga yoonaa immoo nu jajjabeessaa jirtan galatoomaa galata guddaa nu biraa qabdan isiniin jechuun jaaladha obboleewwan kiyyaa. Arraan kana deebi'ee dhufee jira baay'ee tokko isin jala badee jira dhugumatti jechuudha. Tibba kana baay'ee utaalloo hamaa tokko jira. Baay'ee jechuudha humna olitti namoota baay'ee ciciibsaa jira anallee akkasuma sana dhufee asumaaf achi nu susukkuume. Mee har'a waan baay'ee gaafii natti ta'e tokko jechuudha. Maaliif jennaani dhugaa dubbachuuf waan akka kanaa argee hin beeku. Tarii kana dura argee jira. Dahees maal takka nama mudatu argeera akka miilanaa argee hin jiru. Gaafii guddaa waan natti ta'ee jira sanas hin gaafachuu barbaada hundi keessan waan beektan irraa naaf qodaadha jedhin jechuu barbaada ganama akkuma mana ka'een lafa ka'een jechuudha riba ka'een waan biraa osoo wantoota kaan hin hojjetiin mana bichaa matee tokko sirreessee nuyyuu hunda miti egaa akkuma kana dura isinitti hime mucaan kan koommoo akkuma argaartan kan didee jira yaa'uka maaliif jennaani obsaan dabarsuudha waan hundumaa jedhame waan hundumaa yaalii goggodhee akka naara furraayis miicee maalis jedhee uffata sitti qayyaree dadhabnaan isee amaluma narra hoota isaati dheeraa rafaa akkuma argitan kana yoon ittiinis gad jedhe ittiinis ol jedhe hin ka'u gaafa narra jiru jechuudha irra falaxxee jechuudha hin beeka akka narra jiru afuruma kan koo barbaadanatti fakkaate ho'ina koo jechuudha. Egaa akka kanatti jechuudha amma ta'e tokko mana keessaa amma ta'e baay'ees ta'uu baatu jechuudha maaliif jennaani wanta hundumtuun darba sa'aatii isaa eeggatee jechuudha garuu waan hunda caalu keessatti daa'ima fayyaa qabaatanii ittiin hojjettanii ittiin kuftanii ka'uunuyyuu waan guddaadha maaliif jennaani nuti yeroo baay'ee jechuudha obsa dhabara keenyarraa kan kaane waan baay'ee keessatti dafnee xooqifannaa dafnee abdii kutannaa jenna jechuudha garuu immoo baay'een isaanii kan daa'ima miidhamaa yoo harkatti baatanii waaqayyoof galata galchaa hojii isaanii hojjetatan baay'ee jira waan ta'eef jechuudha. Kanaafi uumanatti hin fakkaatu jechuudha maaliif obsaan dabarsuudha waan hundumayyuu daa'imni keessa fayyaa ta'ee isiniif haa jabaatu malee kun salphaadhaan isiniin jedha. Egaa akkuma kana akkuma argaa jirtan mana hamma ta'e tokko jechuudha baay'ee iyyuu miti jechuudha hamma ta'e tokko irraa inni jechuudha amma naa danda'ame jechuudha. Maaliif Hacaaluun odoo mana jiraate naa qaba already sirriitti taphachiisa jechuudha inni hin taphata isa wajjin immoo gaafa lafa ciisu jechuudha inni immoo barumsi isaa akkuma isinitti hime sa'aatii dheeraadha jechuudha. Egaa har'a maaltu gaafii isinitti ta'e jechuun keessa dhugaa dubbachuuf ani hin beeku akka kanaa ani argee hin beeku. Mana koo ammoo kana asumatti amma ta'e xaragee kanumaan xumuree jira. Maaliif akka kanatti xaragama akkanaan hin jenne abdiin isin irraa qaba maaliif jennaan baay'een keessan kaleessaa dhafa abbaa keessan irratti isa gargaa guddattanii tarii garuu sana caalatti gaafa ofii seentanii daa'ima guddisuun baachuun maal akka ta'e dhugaa dubbachuu fi waaqayyumtu osoo isin agarsiisin dachee irra isin dabarsinii maaliif kuni uumama rabbiiti waan ta'eef eenyumtuyyuu uumaa isinitti fakkaatu waan baay'ee nama dadhabsiisu isinitti fakkaata jechuudha. Kanaaf gaafiin kiyyaarraa akkuma argaa jirtan kana waa'ee rifeensati. Rifeensi kun akkuma argaa jirtanii baay'ee tokko jiidhadha. Garuu ani hin beeku dhugaa dubbachuu fi rifeensi duraanii fuulduraan xiqqoo namarraa buqqaa jedhanii kana duraas argeera. Yeroo Hacaaluu baay'ee miti amma ta'e tokko fuulduraan gamisa luqqa'ee jira immoo buqqa'ee chumaan deebi'ee nan addadheen ofirraa mulu sana adeemni isiniin jedha. Kana dhugaan isin jaate xiyyeeffadhaatiin namni irraa beektan tuffii tokko malee naa deebisaa maal gochuu akka hin qabu jechuudha. Amma garuu maal ta'aa jira muluma isaatiitu jechuudha guutummaan guututti akkuma argaa jirtan kanatti hundeedhaan buqqaa jechuudha. Mataan koo jalqaba sii hin caccaba haa ta'u malee inni alana immoo baay'uma tokko nama sodaachisaa jechuudha dhugaa dubbachuudha kana mana haaddachuu wayya jedhee yaadaa jira. Kuni jalqaba isaati yoo mana garreessin ganaa kana caalaa arguuf jirtan jechuudha dhugaa dubbachuuf. Tarii yeroo akkasitti ilaaltan rifeensi kun haaraa isinitti fakkaachuu danda'a. Haaraa yeroo isin jedhu waan reefuu dhahame jechuudha. Turee jira. Waan torbee lama jechuudha 14 wayii taa'eera. Qibaatii waan dhiyootti godheef akkasitti haaraa fakkaata jechuudha. Naa hoggaa filtan baay'uma isaatiitu irraa buqqaa hundeedhaan buqqaa jira jechuudha. Isa caccabu miti hundeedhaan akka malee jechuudha. Kanaaf mudannoon akkanaa kun tarii kana dura na mudateera fuulduraan inni amma ta'e tokko jechuudha. Innaa mucaan kan koo akka innaa rafuu didee akkuma isinitti himee yoo lafa ciisee iyyuu immoo ishinaan jedhu mana keessa yoo ta'e alammoo iddoon ciibsee mataa rifeensa akkasitti hiikkadhu hin qabu. Kanaaf amma raacina ni qabu maalidha shaarbiin itti gadi uffise akka rifeensi fuula isaatti gadi hin caccabne muluma buluun shaarbii itti shanfanee booda shaarbuma kanan irraa kaasee irraa urgufaa jechuudha.
Egaa obboleewwan kiyyaa gaafiin kiyyaa akkuma nama isin gaafadhe kanaa maal gochuun qabaa wayis muluu isaafirraa haadumoo yookaas immoo mala yookaas siisteema biraatiin jira natti himtanii mataan kun sirratee dhuguma mataa nagaatti deebi'amoo an baay'ee tokko gaafii guddaa natti ta'e jechuudha. Durumayyuu dhedheera miti bakka jirutti garuu baay'eedha. Baay'ina sana immoo gaafa cirumayyuu dhabu baay'ee tokko ulfaataa jechuudha. Mataan gaggabaabbates haphii yoo ta'e baay'ee tokko fokkisaa. Egaa inni gaafii natti ta'e akka kanatti akkam viidiyoo hojjedhu isin taasisee na taasise jechuudha. Isa kana kanaaf waan anti badarbe badeef immoo isinitti himee jira dhugaa dubbachuu fi osoo naa ta'e guyyaatti isin waliin asumarra ba'ee viidiyoo haasaa olee liivii seenee hedduu akkanatti tola. Haa ta'u malee immoo haadha ijoollee taatii argaa amma bakka ulfaatan isiniin jedha. Keessattuu nama biraa qabaattan malee baay'ee ulfaata. Baadiyyaatti nama meeqatu isinirraa fuudha. Namni baadiyyaatti daa'ima guddistan jiraachuu dandeessan kana dura. Dhugaa odoo yaadiin akka deessan iyyuu osoo isinitti hin beekamin bira tartan jechuudha. Namoota hedduu isinirraa fuudhaa, ollaan buna dhuguu dhufaa isin harkaa fuudhaa, ollaa bira isin keessanii achiin keessanii as garuu jireenya Finfinnee maal akka ta'e hin beektanii akkamittiin akka jiraatamu. Nama hundattiyyuu amananii gatuu isaanii sararatanyaadha bara kana keessa namni jechuudha hojjettu yookaan gargaartu fudhachuu hin barbaadu. Maaliif akka argaa turtan dhagaa turtan jechuudha miidhaawwan garaagaraa. Miidhaa akkamii akka biyya kana keessatti daa'imman irra ga'aa jiru jechuudha. Kanaaf namni bara kanaa ofiin amanuu baattateetuma ofii isaatii hojii isaa hojjetachuu filataa jechuudha. Kanaafuu ayilee waan akkasii tasuma garaa kootillee hin kajeelu jechuudha. Maaliif jireenya gosa keessatti hin jaaladhu waan kamiyyuu jechuudha. Yoo marakkattanii yookaan dhukkubsattanii humna keessanii ol ta'e malee fayyaa qabdan taananii wanti kan kana bira siin geessu hin jiru isin jechuun barbaada. Egaa akkuma argaa jirtanii hojii kaawwan dhiisee gara mataa kootiin dhufee gaafii waan natti ta'eef jechuudha baay'ee waan yaaddoo natti naqeef isin gaafadhee hundi keessanuu amma dandeettii keessanii yaada keessan koomentii jalatti naa qoodayi. Mee yoo naa danda'ametti karaa tiiktoka banadhee tiiktoka haaraa har'aanis ijoollee waan adda addaa gaafachuu nan barbaada. Bara kana gaafii deebis ta'ee miidiyaa guddaan itti deebii daftanii argatan tiiktoka kana tarii immoo asirrattis namni beekatanii dhabamtanii akkasaniin isin jira obboleewwan kiyya dhugaa kanumatu gaafii cimaa natti ta'een akkan isin gaafadhu na dirqisiise isin jechuun barbaada. Egaa inni dabalataa immoo jechuudha yuutuubiin kan koo amma xiqqishuma takkatu na hafaa jira. Biyyaansi osoo daddafee sirriitti viidiyoo babbareedaa irratti hojjedhee inumaan achi gaa yaa'uka chaalenjii jira chaalenjii biyyaansi haala da'umsaa bichaa yoo osoo hin taane chaalenjiiwwan baay'ee gufuu isin ta'antu jira jechuudha. Haala viidiyoo hojjechuu dhabuu isinii mijachuu dhiisuusaa wantoota baay'ee jira jechuudha. Kana immoo obsaan keessa tarameeti wanti hundumtuun isiniin jedha. Innaa kanaafuu nu jajjabeessaa caaluunis baay'ee tokko badaa jira. Inni immoo fatanaarra jira. Ammata isin gidiraa hojjeta malee waan akkanaa miti. Innaa waan baay'ee isin bohaarsuunis waan qalbiitiinis ta'ee akkasuma waan barumsa qabus kan gara fuulduraatti qabannee isiniif dhufnu ta'a. Har'aaf garuu deebiin koo akka isin bira turu akkanaa deebistan abdii guddaan qaban isiniin jechuu barbaada. Egaa argaa jirtanii dhuma isaarra maal kan gochuudha jiru nagartan qo'aa hoggaan filee waarradhe maalan akkan irraa baase hin beeku hin amantan maaliif ija koo fuulduratti keessan fuulduratti ilaalati mee dhugumatti jechuudha hin faraddan isin jechuudha. Taani yeroon akkanatti filu kana waan humnaan gar malee filuu isinitti fakkaachuu danda'a. Garuu humnaan filaa hin jiru. Yaada daqiiqaan akkan dheeranneefan viidiyoo daqiiqaa akkas godhe waan ta'eef jechuudha. Kan ariifaturra waan kaa'eef malee jechuudha. Innaa suutuman filaa garuu in agartu. Rifeensichi maaltu akka irraa bahu rifeensa hagamii akkanan irraa baasee amanuun hin ulfaata dhugaa dubbachuuf jechuudha. Taruma waan akkanaa nama mudatee hin beeku jechuudha. Yeroo lammaffaa immoo sadaffaa isaa akkanatti irraa bahuu isaati. Takka turee akka kanatti yoo yeroo lama sadii irraa bahee dhumni isaa maal taa'ettanii yaaddu. Mee akkanumatti isinimtuu gammata. Dhugaa dubbachuuf kana al tokkicha filtanii mataa amma kana baay'eetu irraa baastan jennaanii baay'ee cimakkoo baay'ee jechuudha humnaa olitti. Ani tarii qofa kanan ani beeku akkuma kun amma qabsiisee isin agarsiise kanaaf fuulduraanii kanuma argaa jirtan kana jechuudha fuulduraan kun asasiin hin buqqaa kun beekamaadha eenyuma biratti iyyuu jechuudha. Garuu immoo inni muluu akkanatti buqqaa kun immoo baay'ee dhiibbaa guddaa fida jedhee yaada. Egaa kana fakkaataa adaraasni itti haa ta'u deebisaan isiniin jedhaa turtii gaarii.